Yoo harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan kanas deebineerra jechaadha. Poointiin nu qabannee dhufne 5.22 baayinoomiyal tiyooram. Baayinoomiyal tiyooram jechuun paartii baay'ee namatti toludha. Isa kana hojjechuudhaaf maal nu barbaachisa ka jedhu wantaan ilaallu jira jechaadha. Isa kana daayirektaa ilaallu dursa namoonni yuutuub kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudha. Maatii keenya ta'a. Barnoota guddaa irraa argattu. Namaafis sheer godha. Warreen keessa jirtanis sheer godha. Viidiyoo kana hogguu laaltan laayik godha. Piliis laayik godha. Akka nama baay'ee bira gahu nama hedduun laala. Garuu immoo laayik hin godhu waan saanaaf hin galu. Laayik gottanii bira darbuu qabdan jechaadha. Silaa laaltan waan ta'eef laayikiidhaaf homaa wanti baay'ee isin dhibu hin jiru. So haa eegallu. Baayinoomiyal tiyooram. Baayinoomiyal tiyooram jechuun maal jechuudha? Baayinoomiyal tiyooram jechuun for non-negative integer n. Binomial expression of x plus y the power of n is given by jedha. Binomial theoremiin haala kanaan for non-negative jedhe negative jettaniitiin akka dogongorree jechuudha. For non-negative waan jedhuuf isa kana akkamitti hojjanna kan jedhuuf kun akkuma asirraa argaa combination of n, 0 jennaan. n, 0 jenneeni x is the power of n minus what minus 0 jennaan. So y the power of 0 jenne kana jechaadha. Itti aansuudhaan akkam goona plus jennaan. n combination n, 1 takka dabala jechuudha. So paaworii x kenna n minus 1 jennaan. Paaworii y kenna ammoo 1 jennaan. Akkasumatti ammallee daballee maal jennaan plus jennaan. n combinationidha. Combination n, 2 jennaan. Combination n, 2 yoo erga jenne maal goona asirra paaworii keenya ka x maal jennaani n minus 2 jennaan. Ka y immoo 2 jennaan. Akkasumatti itti fufee deemee n combination n, r x keenya n minus r jennaani. Y keenya maal jennaan r jennaan. Until n combination n, n to n hoo maal ta'a? Combinationidha tuni. n to n x is the power of n minus n, y is the power of what? n jennaan. n minus n jechuun 0 taati. Kanaafuu paartiin tun hin jirtu jechuudha. Asirratti illee paartiin tun hin jirtu jechuudha. Y is the power of 0 jechuun waanii waan taateef tun waanidha hin jirtu jechuudha. Haala san fakkaatuun hojjanna. Asirraa wanti beekuu qabnu tokko baay'ina tarmii isaa argachuudhaaf n plus waanidha. Number of term. Number of term n plus 1. Number of termiin kun maal jechuudha? n plus 1 jechuudha. Number of termii keenya argachuudhaaf tana qabachuun irraafatina. Wanti jenneef gara duubbee jirti. Fakkeenya termiin tokko asii hanga asii termii tokko plus jenneeni 2, 3, 4, 5, 6, 7 haala kana. Fakkeenya n keenya 7 yoo ta'e akkasitti ta'a jechuudha. Number of termiin keenya maali? n plus waanii ta'uu isaa akka irraafanne isiniin jechuu barbaada. Asirraa bakka kana deemneetiin oggulaa haaluma saniin kunoo isa kana jechaadha. Innichi haala kanaan kunoo akkuma achirraa isin argisiisuuf yaale haala kanaan keenya jechaadha. So amma kaniifaa kaminni ka itti aanu kana yoo kalaallu ta'e akkasuma fakkeenya x is the power of 4 jenneeni mitiire. Silattuu x is the power of 4 jenneerra isa kana haala kanaan expand goona jechuudha. Haala isa kana expand gochuudhaaf kana fakkaata jechaadha. Inni kun isa kana furmaata goona. Ogguu furmaata goonu jalqaba combination 4, 0 jennaan. Combination 4, 0 jenneen irraa x 4 minus 0 y is the power of 0 jennaan. Plus jennaan. Combination 4, 1. 4, 1. Combinationii kanaaf akkamitti dalagnaa x
4, 1 x the power of 4 minus 1 y the power of 1 jennaan plus ammallee ittuma fufnaa combination 4, 2 x the power of 4 minus 2 y the power of 2 jennaan as bira deebinee ammas combination 4, 3 x the power of 4 minus 3 y the power of 3 jennaani plus jennaan combination 4, 4 jennaani x the power of 4 minus 4 y the power of 4 jennaan koo amma asirraa wanti beekuu qabnu 4 minus 4 jechuun 0dha. Kanaafuu x'n as bira hin jirtu jechaadha. Asillee kun waan waan ta'eef x y the power of 0 waan jenneef as birallee y hin jirtu jennee amma tana x asii ni balleessinaa y achi balleessine jechuudha. Maaltu nu jira? Y the power of 4 qofan nu jira jechaadha. As bira 0 waan taate 4 qofan nu jira. Haala kanaan keenya jirra jechaadha. Kana fakkaata. So combinationii kan haa dalaynu isa jalqabaa 4 factorial 4 minus 0 factorial 0 factorial 4 kana jechuun 4dha. 4 factorial over asirra 0 afurirraa yoo dhisne 4dha. 0 factorial jechuun 1dha. Times 1 4 inni baddii maal taate 1 over 1 1 ta'a jechaadha. Inni kuni 1 ta'eera. Isa jalqabaatiif waan arganne. Maal x the power of 4 coefficientiin isaa 1dha. Inni itti aanu immoo kan haa dalaynu kan itti aanu yoo dalaynu maali as bira dalayna 4 combination 4 to 1dha. 4 factorial 4 minus 1 factorial 1 factorial 4 minus 1 jechuun 3dha. 4 times 3 factorial over 3 factorial jechuun 3 ni baddi. Coefficientiin itti aanu maal nu ta'eera? Akkuma arginu 4 nu ta'e jechaadha. Plus x'n kenna maali? 3 irraa 4 irraa tokko yoo hir'isnu x 4 into jennaan 4 into x is the power of 3 y is the power of 1 ta'a jechaadha. Haaluma kanaan itti fufa. Waan kana ta'eef haala kanaan hojjetama kombineeshinii isa kan maal nurraa eegama ka jedhu akkuma argaa jirtan haala saniin itti fufee akkam ta'a. Kan jalqabaa kunoo isa kana nu ta'eera, kun isa kana ta'eera. Haaluma kanaan itti fufee hundi isaatu akkana ta'a. Garuu number of termii isaa termii n plus 1 jenneen termiin inni 4dha mitiire paawuriin n kenna 4 waan ta'eef 4 plus 1 jechuun number of termiin kenna 5 ta'uu qaba. Haalaallu 1 2 3 4 5 number of termiin kenna meeqa nuu ta'e jechaadha? 5 nuu ta'e jechaadha. Haala kanaan beeknaa. Kan itti aanu maal jedhaa? Examplein find the coefficient of x square y cube in expansion of this jedha. Expansionii kana keessa isa kana laalii find godhi jedha. Baay'ee salphaadha. Isa kana find gochuudhaaf baay'ee hin cinqabnu. Maal gochuu qabnaa? Paawuriin isaa 5 eega ta'e combination 5 to 3 jennaan. 3dha miire inni lammaffaarra jiru n minus jennee minus ka ta'uu san n coefficient fakkeenyaaf 2 osoo jenne n coefficient 2 jennaan waan ta'eef haala kanaan laaluu ni danda'ama. Kanaafuu isa kana hojjechuudhaaf baay'ee salphaadha. Nu siistama salphaadhaan akkuma inni kun haala kanaan hojjete 5dha inni jalqabaa eegasi 5 to 3 factorial of 5 haaluma inni asirra isin argisiisaa jiru kanaan factorial of 5 jettan 5 minus 3 maal ta'a? 5 minus 3 2 ta'a. Arrangementii wal jala jijjiire inni times 3 factorial jedheeni 5 haala kanaan kun ka'eera 10 ta'e jechuudha. Maaliin isaa coefficientiin isa sanii yoo isiniin galin baay'ee salphaadha waan ta'eef isin argisiisuu danda'a. Gara gadiitti ittiin hojjanna jechaadha. Maal gochuu qabna? Nuti olii gad hin deemnu kanallee didiriisuuf hin deemnu jechaa nu siistamni nu fayyadamuu qabnu isa kana lamaan wal edaanee kalammataa immoo jala kenna jechuudha. Kalammataa ka gatii waa irra jiru jechuudha. Maal irra kaa'uu qabna? Gatii waa irra jiru as arrii fudhachuu qabna. Gatii x gatii waliigalaa maal goona? N yoo fudhanne n jechuun 5 yoo ta'e arrii jechuun maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Inni argachuudhaaf maal goona?
kana lamaan walii edaana jechuudha. Paaworii eksiitii fi paaworii waayii walii edaana. Jara lamaan walii edaane inni ergannaa baay'ee salphaadha jedhee kan yaadu kuni exersaayisiitti adeemnu daayirektii. Exersaayisiin immoo gaafii tokkoffaa kana laalleerraa, gaafii A laalleerraa, B laalleerraa siistamni wal fakkaata waan ta'eef gaafii C irra jiru haa laallu. Gaafii C irra jiru laaluudhaaf akkamitti laallame? So isa kana hojjechuudhaaf maal nurraa eegama? Jalqaba irratti diddiriirsuudha. Gaafichi isa kana fakkaata. Jalqaba irra paaworiin keenya maayini 6dha. Combination 6 to 0 jennaan, koomaa 0 jennaan combinationii. X'n hoo maal jennaan? Value x'tiif x square the power of 6 times minus 4y the power of 0 jennaan jechaadha. Takka irraa hir'isnee 6 minus 0 jechuun 1 6 ta'eef 6 duwwaa kaa'ee jechaadha. Inni itti aanuuf pilaas jennaan 6 combination 6 koomaa waat 1dha. 6 koomaa 1 jechaan gatii x kenna 3x the power of 6 minus 1 jechuun maali? 5 waan ta'eef 5 jedhaan. Gatii y minus 4 the power of 1 jennaan pilaas jedhaan ammallee deebi'ee combination 6 koomaa 2 jedhaan. Combination 6 koomaa 2 jechuun maal jecha amma gatii x kenna 3x the power of 6 minus 2 jechuun 6 minus 2 jechuun 4dha. 4 gatii y kenna maali? Minus 4y the power of 2 jennaan. Gatiin kun gatii y'ti waan ta'eef dhanga deemnee 6 koomaa 6 hanga geennutti inni deemna jechaadha. 6 koomaa 6 yogguu geenne maal jennaan? X the power of 6 minus 6 ta'a miire 0 waan ta'uuf isa kana hin barreessinu. Gatiin x 1 waan ta'uuf hin barreessinu. Y the power of 6 jenne keenya jechaadha. Dhuma isaa haala kanaan keenya. Ogguu isa kana keenyu isa kana erga keenne maaltu nurraa eegamaa kan jedhu koombineeshinii koofishantiidhaaf dalaguu qabna. Kaaniin garaagarummaa inni qabu amma asirratti ilaalla. Kan jalqabaa 6 koomaa 6 koofishantii isaa kana faaktooriyaal gaaf goonu koombineeshinii isaa dalagnee 6 faaktooriyaal over 6 minus 0 faaktooriyaal times 0 faaktooriyaal jennaan. 6 faaktooriyaal jechuun 6 faaktooriyaal jennaan. Kana 0 6 minus 0 jechuun 6dha. 6 faaktooriyaal kun akka tasaa ta'e waanii nu dhufeera. Kanaafuu inni waanii nu haa dhufu malee koofishantii kenna maaliin baay'isu? Kanaa fi kanaan baay'isuu qabna. Inni jalqabni isaa waanii nu dhufeera. Garuu maaltu jira? 3 the power of 6 jira. 3 the power of 6 x the power of 6 jennaan dirqama. Itti aanuuf kan hojjennu yoo ta'e 6 to 1 combinationidha. 6 to 1 combinationii jechaan maali? 6 to 1 6 factorial 6 minus 1 factorial 1 factorial 6 times 5 factorial ka irraa jecha 6 minus 1 5dha. 5 factorial 5 factorial times 1dha. 1 factorial 1 waan ta'e 5 factorial 5 inni baddi 6 ta'eera jechaadha. Innichi kun 6 nu ta'eera. Garuu immoo wanti nu qabnu maaltu jira jechaadha. Inni haa 6 ta'uu malee koombineeshiniin 6 haa ta'uu malee kan nu qabnu 6 into jenneeni akkuma gara oliitti ergaa jirtu kunoo isa kana qabna jechaadha. 3 the power of x 5 fi y the minus 4y the power of 1 qabna. Kanaafuu maaltu jira as bira jechuun 3 the power of 5 x the power of 5 ta'a minus 4 the power of 1 y the power of 1. Bifa kana fakkaatuun kaa'uu dandeenya jechaadha. Akkuma achirraa argaa jirtan tarmiin jalqabaa isa kana dhufaa, tarmiin itti aanu isa kana ni dhufaa, tarmiin itti aanullee haaluma kanaan kun haaluma wal fakkaatuun isa kana dhufaa. Hanga faayinaalitti isa kana waan dhufuuf laaltaniitiin asirra hojjettanii isa kana laaluu ni dandeessu jechaadha. Gaafilee itti aanus waliin haa ilaallume.
Gaafiin lammaffaan baay'ee nama rakkisu maal jedhaa without writing all expanding term answer the following jedha. Isa kana find godhaa jedha. Osoo maal hin goone osoo expand hin goone baay'ee salphaadha. Walitti yoo edaanu 8 miiree inni kun walitti yoo edaanu 8 sadde erga ta'e maal goonaa ka itti aanu kana ta'a jecha. Arriin keenya 5 nuu ta'a jechaadha. Arriin keenya 5 eega ta'e combination. Okay, edaamni isaan lamaanii meeqa ta'ee 8 ta'e jechaadha. Edaama isaan lamaanii yogguu laallu 8 nuu ta'eera. Maal goonaa combination isa lammaffaa isa B irra jiruuti jecha. Kun immoo isa B irra jiru 5 jennaan. Combinationii kanaa dalaguu qofa bakka coefficientii isaan kan argatu 8 factorial 8 minus 5 factorial 5 factorial jechaadha. Isa kana hojjechuudhaaf baay'ee salphaadha. 8 factorial jechuun 8 times 7 times 6 times 5 factorial haa jennu. 5 factorial jala kana waan jirtu kana yoo walirraa hir'isnu 3 factorial 5 factorial ta'e. 5 factorial 5 factorial ni balleessina. Maaltu nu hafa? 8 factorial 6 factorial jechuun 3 factorial jechuun 3 times 2 times 1 dha. Waliyyoo baay'inu 6 dha. Kun akkuma jirutti 6 kana wajjin wal balleessite maaltu nu hafe? 8 times 7 qofa nu hafe jechaadha. Isa kana yoo waliin baay'isnu 56 dhufa jechaadha. Yoo waliin baay'isnu inni kun 56 dhufa around 59 56 dhufa eeguu waliin baay'isnu isa kana fakkaata. So maal nu ta'eera jechaadha. Coefficientiin eenyu? Coefficientiin x the power of 3 coefficientiin a the power of 3 fi b the power of 5 maal nu ta'e 56 nu ta'a jechaadha. Haala kanaan argachuu dandeenya jechaadha. Biin ka jedhu biin isa kana bii kana hojjechuudhaaf immoo coefficientii isa kanaa barbaadaa jedha. Homa tokko wanti garaagarummaa qabu hin jiru waan ta'eef haaluma kaaniin ni barbaanna. Kanallee haaluma saniin barbaanna yoo ole 6 to 4 combination 6 to 4 barbaanna jecha. Isa kana jechaan isa biidhaaf maali 6 to 2 combinationii isa kanaa barbaaduu qofa. Isa siidhaaf immoo 6 to 4 dha. Combinationii 64 barbaaduu qofa. Kana fakkaata jechuun wanti tokko wanti ulfaatu hin jiru asirraa. Gaafii sadaffaa. Gaafiin sadaffaan immoo maal jetti? In expanding x plus y the power of 3 find the term have equal to coefficient jetti. Maal equal find the term that have equal coefficient jetti. Coefficientii wal fakkaatu qaban termii coefficientii wal fakkaatu qaban barbaada jedha. Isa kanallee expand gootee laaluu qofa jechaadha. Expand gootee yoo laalte ni argatta jecha. Termii wal fakkaatu kan ta'e ni argatta. Baay'ee salphaadha. Isallee yeroo hin fixnu jechaadha. Gaafii afuraffaadha. Gaafiin afuraffaan in expansion of a plus b the power of 10 jedha. How many terms are there? Termii meeqa jira? Termii argachuudhaaf akka isiniin jedhe n plus 1 dha jechuu. Termii argachuudhaaf termii meeqa jira ree? 10 10 plus 1 jechuun 10 plus 1 jechuun 11. Termiin isaa 11 jenneetiin lafa kenna jechaadha. Inni biraa immoo find the terms whose coefficient is 45. Termii coefficientiin isaa 45 ta'e barbaadi jedha. Isa kana barbaaduudhaaf dirqama expand gochuu. Okay, kan coefficientiin isaa 45 walqixa ta'e argachuudhaaf akkam goonaa amma jalqaba dirqama diddiriisuu qabna. 10 0 a the power of 10 y silaan barreessinu asitti 0 waan ta'eef b irratti 10 combinationidha kun combination 10 to 1 irraa gaditti barreessuu wayyana fakkaate combination 10 to 1 a the power of 9 b jennaan combination 10 to 2 a the power of a the power of 8 b square combination 10 to 3 a the power of 7 b no 2 dha. Akkasuma jennee combination
10 to 8 jechuu dandeenya. 10 to 8 10 to 8 10 to 8 x is the power of maal 2 y is the power of what 8 jechuu dandeenya. 10 to 10 jechuu dandeenya. 10 to 10 yoo jenneen y is the power of 10 dha. 10 to 9 illee gidduu kana ni jirti. 10 to 9 illee ni jirti. X'n y dha 9 dha. Haala kanaan kombineeshinii kanneen haala kanaan diriirsuu dandeenya. So amma jalqaba irraa yoo kaane isa kana argachuudhaaf tokkoffaa mee inni kun silaan ta'u kun fagoo adda jira waan ta'eef isa bii kana ilaallu isa tarmii sadaffaa kana ilaallu. Tarmii sadaffaa hogguu ilaalle kombineeshin 10 to 2 10 to 2 jechuun kombineeshinii isaa hogguu ilaallu maal goona ree 10 factorial 10 minus 2 factorial 2 factorial jennaan. 10 jechuun 10 times 9 times 8 factorial haa jennuuni. Isa kana 8 itti dhaabata waan ta'eef kun asii yoo hir'isnu 8 factorial dha kun jechaadha. Times 2 factorial 8 factorial 8 factorial inni baddii 2 factorial jechuun 2 dhuma maal goona 90 dha. Kun lamaa yoo 90 2 maal ta'eera 90 2 jechuun 45 nuu ta'e jechaadha. Arganneerra jecha. Tarmiin tokko maali? Tarmiin tokko koofishantiin isa kanaa. Koofishantiin isa kanaa jechuun 45 kanuu dhufu kunoo isa kana jechaadha. N 8 dha. B'n immoo 2 dha. So inni biraa immoo siistemaatikaalii iddoo isa kanaan lamaanii wal jijjiirudha. As bira 2 goone as bira 8 ta'u 45 nuu hin dhufu ammallee siistema biraa yoo qabaannee jirra. Isa kana osoo dhufne isa tarmii 8ffarra jirullee nuu dhufa jecha. Tarmiin 8ffarra jirus isa kana nuu fida. Maaliif jennaan wal fakkaata waan ta'eef yaa laallu 10 8 kombineeshinii isa kanaa 10 8 10 factorial over 10 minus 8 factorial 10 minus 8 factorial 8 factorial 10 factorial jechuun maali? Akkuma dura jenne 10 times 9 times 8 factorial over tana jechuu yoo walirraa 2 factorial 8 factorial 8 ni baddi maaltu hafe kunis akkuma dura jenne walii yoo baay'atu 90 irra lamaatii 45 nuu dhufe. Tarmiin keenya kamiif kam nuu ta'e jechuudha. Inni tokko isa kana nuu ta'e inni tokko isa kana nuu ta'e jechaadha. Kunoo kana lamaan laaluu dandeenya jechaadha. Isa kanaa fi isa asii kanaa fi a the power of 2 x is the power of 8 fi 8 a the power of 8 x is the power of 2 tu 45 nuu dhufaa jenneetiin ilaalchuu nurraa eegama. Gaafii shanaffaan immoo maal jetti in explanation of 2x plus of 5y is the power of 5 irratti jetti waa'eerra what is coefficient of this term. Termii kanaa coefficientiin isaa akkamii ka jedhu waliin ilaalla jechuu baay'ee salphaadha. Eda'uu qabna. Inni nuu ta'a jecha jara kana lamaan yoo wal edaan 5dha. Inniin keenya arriin keenya immoo 3dha jechaadha. Inni tu arriidha miiree silaa coefficientiin kombineeshinii 5 to 3dha. 5 to 3 kombineeshinii isii yoo barbaadnu 5 factorial 5 minus 3 factorial 3 factorial jennaan. 5 times 4 times 3 factorial over tana jechuun 2 factorial yoo walirraa hir'isnu jechaadha. 3 factorial taati jechaadha. So 3 factorial cancel by 3 factorial. Maal nu hafe? Amma tuni maali? 2 factorial jechuun 2dha. 2dha yoo baddu asitti 2 taati. 2 5 times 2 jechuun 10dha. So isheen tun 10 nuu dhufteerti. Isheen 10 erga nuu dhufte 10 jenneetiin hin qabanna jechuudha fuullee isheetitti. Garuu immoo kan hafe kunoo haalli as jiru 2x the power of 2 as bira 2dha miiree akkuma argaa jirtan itti aansuudhaan 5y the power of 3dha. 5y
the power of 3 jennaan. So isii tana teenii addatti baasannee jechaadha. Akkas baasnee teenii 2 the power of 2 x the power of 2 times 5 the power of 3 y the power of 3 jennaan. So isa kana fakkaatti dubbiin. 2 square gaaf goonu 4 nuu dhufte 2 square gaaf goonu jecha akkas keessaa square gaaf goonu 2 square gaaf goonu 4 nuu dhufti jechaadha. 10 2 what 4 times 5 the power of ishii kanaa jechuun 2 5 dhibba the power of 3 jechuun 200 isa kana yoo baay'isnu 22 8 10 takka 5 500 baay'isuu 10 jechaadha. 500 ta'a jechaadha. Koofishantiin ishii x the power of 2 y the power of 3 kenna 500 nuu dhufaa jechaadha. Haala kanaan kunooti. So isa kana fakkaata. Itti aantu biidha. Biin find the term whose coefficient is 400 jedha. Isa kana barbaadudha jechuudha. Haaluma duraan laalle hin barbaanne jechuudha. Kun expand gootanii barbaaddanii gaafii jaffaadha. Gaafiin jaffaan find the constant term whose expression of isa kana ka ta'e constant term jechuun kan adda isaa dhaabate jechuudha. Isa kana laaluudhaaf ammoo kana fakkaata. Isa kana hojuudhaaf maal goona jalqaba irratti expand gochuu qabna jechaadha. Expand jechuun 4,0 combination 4,0 x kenna x the power of 4 jennaani. Silaa kawaayii hin jiru jalqaba irratti plus jennaan. Plus jennee amma sitti aansinee 4, combination 4, 1 maal nu eegaa x the power of 3 jennaan takka hir'isnaa gatii jara waayii san immoo times x the power of 3 times 3 over x the power of 3 over x the power of 3 the power of 1 plus jedhaani 4 to 2 combination 4 to 2 x is the power of 2 3 over x is the power of 3 power 2 plus jennaani 4 to 3 jechaan combination idhaas bira x is the power of 1 3 over x is the power of 3 plus combination 4 to 4 gatiin x hin jiru waan ta'eef 3 the power of x is the power of 3 4 ta'a jechaadha. So isa kana amma constant termii jechuun termii variable of biraa hin qabne jechuudha. Variable numaan jiru constant 12 30 40 waan akkasii kana jechaadha. Constant termii jechuun termii variable of keessaa hin qabne. Termii variable of keessaa qabu 2x jechuun variable of keessaa qaba. 3 jechuun variable of keessaa hin qabu. Kana keessaa kami constantiin osoo isiniin jedhe constantiin isa kana wanta akkanaa kana jechaadha. So as keessaa amma akkamitti barbaannarii? X balleessuu qabdi jechaadha. Xdha miiree asillee ka jiru as biras ka jiru X as biras ka jiru X konstaantiin nuu dhufuu danda'a. X'n tun X tana yoo balleessite nuu dhufuu danda'a. Fakkeenyaaf isa asii kana haa laallumi. Isa kana oggu laallu X'n paaworii isii waan ta'eef kanaan fakkeenyaaf X 3X no X jenneeni 3 jechuun 3 the power of 3 jechuun 27 dha. Over isa kana laalaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf waliin baay'isnee osoo koefficientii kana jechuun immoo x the power of 9 jechuudha. Kanaafuu x takka balleessu 27 over x the power of 8 ta'a jechuudha. Haalli kaasii kun kanaafuu konstaantii hin ta'u. Fakkeenyaaf isa kana maddii haa deemnu. Kun paawuriin isaa takkaa miiree asirratti isa kana maddii yogguu deemnu paawuriin isaa takka jechuun maal jechuudha? X siriidha. Kana uskeer waan yoo baay'isnu sirii manuu ta'a over jennaani. Kanallee yoo baay'isnu maal nuu ta'a? X the power of sirii manuu ta'a. Kanaan baay'isne maal nuu ta'e? Sirii
x is the power of 3 over 3 nuu ta'e jechaadha. X is the power of 3 nuu ta'e. X is the power of 3 x is the power of 3 balleessite maal arganne 3 qofa arganne jechaadha as biratti. Kanaafuu koonistaantii as biratti carraa argatu keenya koonistaantii as duubatti arganna jechuudha. Kanaafuu isa san sadi arganne koombineeshinii isaa hojjanneetiniin koonistaantiin kana jennee kenna jechuudha. Koombineeshinii isa sanii hogguu hojjannu koombineeshin 4 2 1 maal ta'a? 4 factorial over 4 minus 1 factorial 1 factorial. Four factorial over 4 minus 1 factorial 1 factorial jennaan. So isa kana jechuun 4 times 3 factorial kanarraa yoo hir'isnu meeqa ta'a? 3 factorial 1 factorial 3 factorial 3 factorial ni balleessiti maal nu hafa jechaadha asitti 4 qofan nu hafa jechaadha. So 4 nu hafe jala waan jirtu 4 duwwaa arganneerra kan achi arganne immoo as biraa ka arganne maali 3 arganne jechaadha. Koonistaantii keenya 3 arganne so maal goona times 3 jennaan. 4 times 3 jechuun 12 dha. Koonistaantii termiin keenya maal arganne 12 arganne jechaadha. Koonistaantii termi our koonistaantii termi. Okay, har'aaf nu gayaa kunoo 12 dhufee har'aaf nu gayaa kan itti aanu haala itti aanu wajjin kan ilaallu ta'a. Viidiyoo kana yoo jaalattan sheer sabiskiraayib gochuu hin irraanfatinaa isiniin jaa hordoftoota tiyya. Namoota baay'ee bira akka ga'uuf gaafileen qorumsaa bifa kana fakkaataniin dhufan waan jiraniif gaafilee san isinii hojjechuudhaaf yuunitii kana yoo fixe gaafilee haala salphaadhaan akkamitti deebisna kan jedhu waliin kan ilaallu ta'a. Baay'ee.